Akkam sodaadhee iyyuu warri baalee kun afur afur dhalchuu beekaa. Takkitti ma facaafateen afur takkitti ma waa darbateen afur dhalchaan waa shakkee akkam na shakkisiifte laa ilmoon dhalu. Laa hin dhalu. Wanta biyya qabaachuu wayyaa wallaa dhugama jetti shaniif jahoo sitti taate. Boodayoo jaa torba dhaltee BBC irratti poost godhamtee osoon takkan namni meeqa takkoon dhala jee jaa torba dhalaa bar. Ati giseen silaalu waan jaalaltu fakkaata fuulli kee. Angara kennan lakkuun jirti sila gara lakkuun garuu zariin deemti gara yaa hin jirti adaadaan tiyyaayyuu lakkuu qabdi adaadaa obboleetti himaa zarii. Laalaa kalaas Ameerika ma deemee dhala laalaa akkas dhugaa itti sareetichi waan san shakkiyan uyyuu. Ati akkam yaaddamee amma? Meeti yerra darbii ati akkam? Kan kee tokkoon uumaa nuyi shakkisiisaa bar. Mee haadha faatee hayya dhiisi. Woo saddeeffataati jedhee shakkaa bar. Waan namni waggaa 8 argatu. Intan maa rabbis daadutiti. Maanis si godhe hoo? Hay haadha faatee anaafsi ruuza hojii nyaanni illee yaadattu saddeeffaa eetter. Ruuza hojii nyaanni yaadadhu. Akkamii akkana naan jetta haadha faatee? Ilmoon ni maala garuu saddeet jechuun kun chigir koon haadha faatee akkamii akkana naan jetta? Inaante waan argu hawa keessa maal argu hawa beektani. Gizima makiin jechuudha daa'ima deettee ammattu fa gizima siin irraa dhiitti fa bira taa'etti kolfuu barbaada wallahi waan biraallee godhuun barbaada. Wallahi billahi akkuma siin gootu laaluu fedhaan. Akkuma siin itti qabattu laaluu fedha wallahi. Amma kayyaanii deemna. Garuu sa'aan kana sa'aatii meeqatti deemna seeti sa'aatii 6tti adeemnu mi? Sa'aatii 5 deemna jaamaan goona yoo deemne sa'a 6 deemna. Seenaan jirti seenaa yaadeeni rabbi seenaa fuudhee deemaa. Seenaa miti si waliin deemu barbaada haajaan si waliin qaban beeta waa waliin binna. Habiibti seenaa yaadeera rabbiin haa kennuufi wallaahi. Seenaa boru qabnee deemna rakkoon hin jiru. Maaliin taphatti maal rakkoo qabu? Yaadeeni jira. Innante masimaa taptabin godhe makii zeeroo irraa baasamee puush godhaati. Puush godha makii zeeroo irraa baasaa. Innante yuutuubii qabadhee sabiskiraayib naa godhaa isin jedhu feesbuukii kiyyallee fooloo naa godhaa 100 naa galu 70 naa galuu gahee jira. Maqama kanaan jira feesbuukii kiyya dhaqa. Keenya sabiskiraayib nuuf godhaa shi. Sabiskiraayib fooloo naa godhaa feesbuukii koo. An Facebook kiyya bar akka barreerraa osoo maqaa kiyyaan jiraate yoo tana gara 200 jira bar. Dhiyoo matana maqaa kootiif deebise maqama kanaan jira waan ofii koo jawwee jedhama. Yaa baga deebiste. Anna akkamitu baatti amma kaayyoon kan kee maali? Kara Itoophiyaa deemuuf moo kara Kaanaadaa deemuudha? Yuutuubii banadhu inshallah yuutuubii osoo bana dhiyeessaa eessa jira? Yuutuubiin bana inshallah ilaalee bana yuutuubii. Ati yuutuubii yoo bane eessatti hojjannaadha bar. Maal jechuun eessatti hojjannaa jechuun? Mee eessatti hojjannaa bar waan hojjetan to'annoodha. Akkam eessatti hojjannaa jechuun? Bittaatiin sila maal murtaa'e? Baay'ee bashannantutti hojjettaree? Har'a musliima fakkaattu maal dura kiristaana fakkaanna? Qiraaqin bo'u. Natti himi ni bara. Soomanii qaba lafaaxee maaliif nama arrabsita? Soomanii bar. Soomanii? Hai jimaataan soomtaa? Jummata sooman hin ta'u? Hai jimaataan hin ta'u akkamitti soomta jimaata? Hin dhageenya akkam? Jimaataan qadaa jimaata soomuun hin danda'ama gaa'is. Malee jimaata qadaa soomuun hin danda'amu. Yaa lafaaxee waan hundi asirratti ni rabbisudha. Maalis jamir hin ta'u eeyyen maal inni silamaa eeyyen noo maal jettan? Hin danda'amu kun hin danda'amu jedhaa jiran laal kun. Aniin tun bar innaantee hin qaraane malee wanni ani hin beekne hin jiru bar. Allaziina aamanu laa yajuuzu laa takalatu laa birnabsi laa. Allazii waswisu fi suduuri naas wanni ani hin beekne hin jiru. Wallaahi wanni ani hin beekne beekaatu maan cadhisa malee
Of keessa qara'u jira guys, of keessa qara'u jira of keessatti. Amma jaarsi yafaati Quraana kaaffaze. Quraana jechuudha maashaallah. Gizeenni assalaamu alaykum gizeenni naan jedhu kana laal miira wayitiin na dhaga'ama. Assalaamu alaykum yaa haadha manaa. Wallahi ni ta'a. Naante jimaata hin ta'u jimaata hin ta'u soomu. Aboon turraa carri isaan takkaan dhageessu hadiisa kan ga'e. Wallahi mee warri beektan jimaata ni ta'a soomu guys an garuu ni ta'u hin dhaga'an. Habibti mee attama Quraana takka maa firan nun buusini. Rakkoon qabu guyyaa jummataatiillee ta'uu dhagee. Maal siin jechuu ka'eeseeti. Allahumma salli ala Muhammad. Maal siin jechuu ka'e? Warri suuraa makii irraa qabdan hundi keessanii ta'a jettan. Maal isin sila karaa cufuu isin fakkaate moo ni ta'ani? Haati maal isa anta Karaa cufuu isin fakkaate moo mootummaa filachuu isin fakkaate ni ta'a jettan. Rakkoon qabu. Ayya maal jettaati? Raanfadhee waan siin jedhu. Amma isin barmaana dhiistee soomantaa fi bar. Saniifi? Habibti sooman ijoollee waliin maalaatama inshallah sa'aatiin sadii wala afurii walakkaa taanaan amma cabsita amma walakkaa guyyaa soomta malee waa guutuu soomta amma. Nin beeka maana dhiistee. Kudhan lama soomuu barbaada ijoollee waliin sa'a saddeet na soomsise. Seenaa fi makiin sa'a saddeet bicha soomanii. Sa'a saddeet. Salaawuz billahi mishtaara jiru. Sa'a jaha. Waysiyaan mudhii na dhukkubeettee kasoomana furtu waysiyaan. Habibti. Haadha faadhee waa kanaa soona godhin. Ani laal yoomirraa sooman gaafa uf hin beekne jechuudha. Uf hin beekne diqqoo ta'ee sanuu maatiin na dhooggan jechuudha. Ma diqqee. Wallaa anillee jechuu. Diqqee na ta'ee soome. Garuu maalirraa sooma beektan yeroo sanuu dheebuu soomaa qabaachuu irraa ka'e osoo maatiin akkana na eegan midhaan irraan sooma waan nyaatan irraa hin sooma. Shonkora akkasuma sumbar nyaata bishaan dhuga bara warra dhugadhe bishaan lagatti dhuga waan dhugaatiin ni dhuga garuu dhokadhee sooma nyaata bichaa irraa sooma galgal isaan waliin taa'ifata sooma walee jira. Nuti dhookanneetu wanni gizee ijoollee jechuun maallaqa nu kanan maallaqas bakka maallaqa gizee furte sa'a meeqa sa'a jaafa asrii faan tursiisan gis takka takka immoo hanqa halkanii. Waa sinii binna maal nuun jaan ijoolleettis gistaatu barattee dhufta si gani. Amma maal jettee kamiin jedhaa taati? Gad baana. Hin deemna ka bakka jenne kaa? Yaa. Yalla ni deemna. Ati gizema sana. Kun gizee lubbuutii anaan jedhu kun arrabsa rakkanne wallahi rakkanne saba kanaa waliin gizee kun lubbuutii. Hanchi tiktokiin Ameerikaa akkam ta'e kaleessaa fi beellamni warri Ameerikaa gaa'is jirtan jala kana. Ani hin beeku an quban qabu. Ni cufama jedhamee maaliin cufa ni dhiisani amma immoo. Beellamni kaleessaa bar. No, beellamni kaleessa kakalee beellamni kaleessa wannoodha. 19 iyyuu osoo ta'u beellamni kaleessa namichi ji'a 3 naa dheeressaa jedhee jira. Ji'a 3 jechuudha. Ji'a 3 naa dheeressaa gatii jedhee jiruuf kawannooti nahim. Kaleessaa sun ji'a 3 dheeressaniidhaa fi 19 cufaniidha kaleessaa sun qabatan. Hin cufamu. Wayii foozii wallaggaa jirta. Ameerikaan hin gubatteedhaan. Waa'ee gubachuu Ameerikaatii miti gaa'ibsi waa'ee tiktokii jedhaa jira. Ameerikaan bichaan gubachuudha. Itoophiyaa hayyuu mal tokko deemaa roon argitanii gaa'isa uzbillaa sodaata. Ameerikaan nu gubattee. Ameerikaan kaleessa waa lafatti hafteen argine. Wayini hinaafni eessa gubatan bikki guutuun gubattee. Bakka ho'iitu naannoo kam gaa'is naannoon kaleessa gubattee sun uzbillaa. Kaalifoorniyaadha miti. Engadda Filooriidaa roobni akkas godhee